mareo, hoya mareo, 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 hoya mareo, hoya mareo, hoya mareo, hoya mareo, mareo, mareo. Tole ijoollee kun qophii leellooti. Qophii leelloo keenya har'aatiin gaa qophii bareedaa isiniif dhiyeessuuf deemna. Qophichis kabaja ayyaana irreechaati. Irreechi maali? Duudhaan isaa hoo maali? Irreessaaf gaafa deeman maal jechaa adeemu? Ogguu deebi'anoo maal jedhu ka jedhuuf immoo barattoota mana barumsaa naaf yaada wajjin ta'uudhaan qophii bareedaa isiniif dhiyeessuuf deemna. Har'a gaa ijoolleen na duubatti argitan hoya mareo jechaa jiru. Hoya mareo jechuun isaanii maaliifi ka jedhu qophichumarraa argattu. Har'a gaa nama adda wajjin qophii kana kan isiniif dhiyeessu eenyunni jechaa jirtu miti. Walumaan ilaalla. Ililfataa jiru. Isaan wajjin makameet waa hunda simbiraan gaa. Qophichi qophii leellooti. Qophii leellootiin kabaja ayyaana irreechaati kan simbiraan geenyu. Nu faana tura. Ammas irra deebuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kottaa nu faana. Hoya mareo, Hoya mareo, 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 hoya mareo, hoya mareo. Irreechi harka qaba mareo, mareo, hoya mareo, hoya mareo, 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 hoya mareo. hoya mareo, Ya waqnu tararami ya mareo, mareo, tumafan badi ole ya mareo, mareo, hoya mareo. hoya mareo. Egaa ijoollenis kunoo hoya mareo jecha gara malkatti deemaa jiru. Egaa chaanaaliin OBN gaamee ittiin beekamu dhaloota qaree seenaa aadaa fi duudhaa isaanii baraa akka guddatan taasisuudha. Egaa irreechi amma kabajnu kun irreecha birraa yookaan irreecha malkaa jedhama. Gara malkaatti deemnee ni irreeffannaa. Ammas irra deebuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nu faana tura. Nu waliin deemaa isiniin jenna. Irreechaan harka qaba yaa mareo. hoya mareo, Irreechi dura obba'a yaa mareo. Mareo. mareo, Hoya mareo. hoya mareo, Sumaafan badii ole yaa mareo. mareo, Mareo. mareo.
Mareo, 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 hoya mareo, Hoya Mareo, Irreechaan harkaa qaba yaa mareo, Hoya mareo, 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 hoya mareo, Hoya mareo, yaa waaqnu taraarami yaa mareo, Hoya mareo. Baga nagaan nu dhuftan, baga nagaan nu eegdan, baga nagaan nu dhuftan, baga nagaan nu eegdan, baga nagaan nu dhuftan. baga nagaan nu eegdan. Manguddoon abbootiin gadaa haadholii siiqqee shamarran qeerroo qarreen irreecha bara 2017 kan aanaa Awwaash Araddaa Jilaa gubbaatti baga waa'ini waliin nu ga'e. Baga waa'ini waliin nu ga'e. Waa'ini galata qaba. Malkaa nu uume, tulluu nu uume, akkanatti immoo booruu gannaa jalaa nu baasee ifatti nu baasee akkanatti shamarran qeerroon qarreen mana barumsaatirraas ta'ee bakka kallattii maraanuu akkanatti manguddoota haadholii siiqqee abbootii gadaa wajjiniin sirna kana kabajuuf kan nuu dhuftan galata guddaa ulfina guddaa isinii haa kennu. Kabaja guddaa isinii haa kennu. Maarree amma Ardaa Jilaa malkaa bareeda qabna. Malkaa Jilaa Araddaa Jilaa kan aanaa Awwaash Malkaasaa kutaa magaalaa Bokkuu akka magaalaa Adaamaatitti kan jiru isa bareeda bishaan uumama faama kan irratti nu argame kanaaf waaqatu nu heeyyame galanni isaa haa ga'u. Galanni isaa haa ga'u. Waliin nu ga'e galanni isaa haa ga'u. Amma akkasumatti Ardaa Jilaa awgaa irreeffannu abbaa malkaa duraan irreeffatanii abbaa malkaatitu saaqa. Abbaa malkaatitu saaqa irreecha. Saniin booda abbootiin gadaa manguddoonni biyyaa hin eebbifatu. Isin immoo shamarran itti ililchitu. Itti ililchitu. Itti gammaddu. Waaqa galateeffattan. Waggaa irreeffannu marga lagatti gadi hin darbani. Daarii isaati irratti irreecha kana lafa godhatanii irreeffatanii abbootiin gadaa hin eebbisu. Manguddoonni hin eebbisu. Isin ililchitanii gara gaaddisatti immoo deebinee mari'annee waan kana bareeffanna. Tole egaa ijoollee kunoo qarqara malkaatitti geenyee jirra irreeffachuudhaaf jechuudha. Kunoo haala gaariidhaan simatamnee jirra. Akkaataatti simatamnes argitanii jirtanii. Bakkitti irreeffannus laga Awaasitti malkicha jechuudha. Himbuunaa maree hojjechaa deemna. Abbaa malkaa dura hin irreeffatanii achi booddee irreeffanna jechuudha. Ammas irra deebuunaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Turtii gaarii. Oh yaa mareo, mareo, mareo. 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 Oh yaa mareo, mareo. Jalatan utararami oh maafan badi ole ya mareo
Mareho. Mareho. Hayyee baga nagaan irreecha aanaa Awwaash Malkaasaa irratti nagaan wal geenye. Nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Daafii sababii nu haa baasu. Maarree irreechi kun irree keenya irree Oromooti. Rabbiin irreecha keenya kana irreechi kun itti nu haa fufu. Gadaan sinni gadaa keenyaa itti nu haa fufu. Daa'imman mana barumsaa Naabiyaa dirraa dhufan kanallee kan addunyaa bulchan yaa ta'ani. Yaa guddatani. Yaa mul'atani. Addunyaa haa bulchan. Sinni keenya itti haa fufu. Maarree haganan jaa kanan qisee rabbi itti haa guutu. Inni eebbisnaan woffalchaa. Inni eebbisnaan woffalchaa. Ijaa qalbiirraan wombisaa. Hayyee hayyee yaa rabbi rabbi jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa. Hayyee waaqa bokkuu gurraacha waaqa ciicoo gurraatti hayyee waaqa uumaa walaabuu hayyee waaqa sagaltamman garbaa saglayyaa booranaa hayyee hayyee waaqa uumaa walaabuu waaqa tumaa caffee waaqa shanan gadaa Oromoo uuman si kadhanna irreecha kana nu oofalchi irreecha kana nu oofalchi irreecha kana nu oofalchi malkaa tulluu nu uumte yaa waaqayyo boruu gannaa jalaa nu baaftee ifa birraatiin nu geeche galanni si haa ga'u. Galanni si haa ga'u kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu daafii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu hamaa nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu xinnaan nu haa guddatu guddaan nu haa bulu barataa qubee haa qajeelchu barsiisaa sammuu haa qajeelchu foollicha baallii haa qajeelchu gadaa bokkuu falangaa haa qajeelchu ijoolleen tun ijoollee barattee biyya bulfattu haa ta'u aadaa ofii kan bulfattu haa ta'u aadaadhaan isaan haa bulchu. Waa hunda nu gammachiisanii rabbi isaan haa gammachiisu ani kanan jedhaa bakka nan hanqise rabbi itti haa guutu gadaan quufaa gabbina. Inni eebbifnaan oofalchaa kan nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogongora nu haa oolchu dolool dhogogduu nu haa yaasu dubbii nama balaatti nu haa baasu maatii keenya maatii Malkaasaa agarraa dhufneet irreeffanna jedheetoo achi ka'anii dhufan kana akkuma nagaan dhufanitti nagaan qeesaa itti haa deebisu nu haa guddatan. Yaa ulluuqan OBN'nis immooyyuu sagantaa kana qabee maatii kana fideetoo dhufuun isaa ammallee ulluuq ittaa guddatu guddina guddaa isinii haa kennu jiraadhaa nagaa. Nan eebbisaan oofalcha. Nan eebbisaan oofalcha. Hayyee yaa waaqa waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa riisaa malee diriirtee utubaa malee dhaabbatte. Waaqa uumamaa si kadhannaa nu dhagaye si kadhannaa nu dhagaye hannagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu daafii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu doolloo gogduu nu haa yaasu inni sooree nu haa roobu roobee lafaan nu haa ga'u nagaa biyyaan nu haa ga'u barataa qubee haa qajeelchu ani kanan jee waan itti haa guutu gadaan quufaa gabbina. Nan eebbisaan of oolchaa minya ta'e foddu ta'e alalaas alaagal adaboon goobni geerarsa hurrubni mirga dirreen daannaba simoo ta'e sinsimiin sin danda'in dobbii ta'e diina gubi leenca ta'e itti aan qeeransa ta'e irra bu'i oficee citaa ta'e gurumbaas daddaraar babbarood cabraadoos gaara ta'e itti jig haalandaqii ta'e balladh fantaalee ta'e hayyuu ta'e mul'ad qabadh ittee dinna bobbaa iltee dinna bobbaa itteenna bobbaa itteenna bobbaa
Faatee waaqni dhagaye. Lafti dhagaye. Gadaan dhagaye. Gadamojjiin dhagaye. Dhibbi dhagaye. Dhibaayyuun dhagaye. Gaddabiitti nu bulchi. Gadaan hulluusisi. Waraana qaqeesse. Oromoo qaqaatti bulchi. Dubartii anfalatti bulchi. Dhaltii okoleetti bulchi. Sangaa qaroora harqootatti bulchi. Gaanyaa xibbaatti bulchi. Dololloo yaasi. Yaa gabbisi. Jinfuu tuuli. Jinfuu tuuli. Tuulaa diinaa diigi. Oromoo bifaa siyaa godhu. Ejersa gaaraa siyaa godhu. Korma nyaaraa siyaa godhu. Kanarraan qate waa inni itti guutu. Eebbisaan nama haa ta'u, eebbiti kan waaqaa lafaa haa ta'u. Eebbisaan nama haa ta'u, eebbiti kan waaqaa lafaa haa ta'u. Hayyee biyya nu nageechi. Hayyee biyya nu nageechi. Hayyee saba nu nageechi. Hayyee. Waaqa hangafaa quxisuu ati walitti nu araarsi. Yaa malkaan nana walitti nu araarsi. Abbaa baraati walitti nu araarsi. Hayyee horaa bulaa dagaaga liibana kana qabadhaa nageenyi ititee biyya mara wal nu haa ga'u. Tolega ijoollee kunoo amma irreeffannee jirra. Akkuma laaltan ogguu dura irreeffannu siinqee maal goone? Gaccibsinee siinqeerraan irreeffanne. Maaliif akka akkas godhamu beektu ijoollee? Ni beektu? Leelloo koo haa ta'u ni beektaa laata? Har'a ni barra. Tole mee maaliif jalqaba irratti siinqee keenya akkas lafatti cibsinee irraan irreeffanne mee ijoolleetti naa himaame? Seeruma duudhaa keenyatti, seeruma malkaa keenyatti. Tole. Irreecha hoo baane, irreecha keenya qabannee siiqqee teenya qabannee hoo malkaatti gajjennee irreeffannu kan dura siiqqee teenya malkaan geenya. Irraan irreecha keenya irreeffannee itti ililchinee itti labbaafannee malkaa keenya kan dhiiraa sammuutti kan dubartii qomatti labbaafannee taliila malkaa keenya achi yookaan immoo siiqqee teenya addaan hin baafnu walumatti qabannee ol kaafna. Akka rabbi addaan nu baafne gizee mara akka tokko nu godhuuf waaquma kadhaadhaaf waan biraan qabu. Kanaaf immoo saniin booda immoo siiqqee abbaa abbaadhaa hoo galchinu immoo seera qaba. Akka itti galchinu siiqqee gabbattuun tun kan eenyu teen qabi. Tole nuu kennitu ijoolleetti nu hima ka. Egaa addan baanuu tokkumaa jettan. Tokkuma. Kanaaf irreechi tokko. Oromoon tokko addaan hin bahu garaagarummaan qabu. Tole. Baddaa gaarattu Oromoon tokkuma. Irreechi tokkummaa ibsaa miti. Irreechi tokkummaa ibsa. Kanaaf malkaatti baanee irreeffannee siiqqee teenya qabannee bahuuni tokkummaa keenya ibsuuf kana qaba ka. Sinii galee miti ijoollee. Egaa duudhaalee irreechaa keessaa tokko maali? Irreechi tokkummaadha. Irreechi maali? Irreechi araara. Booddee irratti duudhaalee irreechaa sirriitti ilaallaa qophichi qophii leellooti. Qophii leelloo keenya har'aatiinis kabaja ayyaana irreechaa kan bara 2017 malkatti aanee kunoo irreeffannee jirra. Siinqee keenya nuu kenna amma maal jennee fudhanna? Haati siiqqee gabbattuu. Maal jedhee fudhan beeku? Ani haadha baluu bareeddu teetta ka ijoollee keenya qaadhuuf. Tole. Haadha siiqqee gabbattuu. Haadha amiin. Gabbattuuti. Gabbattuuti kunoo fudhadhe. Haadha siiqqee bareedduu. Siinqee bareedduu. Tole. Haati siiqqee gabbattuu. Tole. Siiqqee bareedduu.
Anati. Ana malkaa gabbattuuti isaa namaan gabban. Haadha siiqqee gabbattuu. Iloote haadha siiqqee gabbattuu dammituu bajigaata haadha siiqqee gabbattuu haadha daasseeti. Namatti tola. Tole egaa ijoollee ammaan booda qophiilee hedduu qabnaa. Ijoolleen wantoota isaan isiniif dhiyeessan hedduu jira. Waa'ee irreechaa sirriitti bartu. Ayyaanichas walumaan kabajnaa. Gara teessoo kennaa deemnaa. Nu faana turaa. Turtii gaarii. Tole egaa ijoollee kunoo irreeffannee amma haara galfataa jirra. Akkuma reef isiniin jedhe egaa qophiilee hedduu qabnaa mitiire. Qophiilee qabnu kanas immoo barattoota mana barumsaa naaf yaada wajjin ta'uudhaan qophiilee adda addaa isin biraan geenya. Egaa amma reef maal isiniin jedhe ijoollee? Nama isin barsiisu tokkoon qabaa isiniin jedhe miti? Ni beektuun garuu maal irratti beektuuni? Barnoota sirna gadaa sirriitti isin barsiisa. Qophii sirna gadaatiin jechuudha. Afoollis jira. Amma gaa waa'ee irreechaa waan nun jechuuf deema. Waan nun jedha walumaan ilaalla. Ammallee irra deebi'uudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ammas galanni keenya barattoota mana barumsaa naaf yaada sadarkaa tokkoffaatiif haa ta'u jecha gara Usmaanitti isin dabarsa. Nu faana tura. Oye. Kamre. Jirta sittu. Nagami. Nagami. Baga geesse. Baga waliin nu ga'e. Akkuma ati jalqabde ka manni barumsa naaf yaad jiddugala Adaamatti argamuu fi akkasumas immoo chaanaaliin OBN gaammee guyyaa bareedaa kana ayyaana irreessaa malkaa hawaas akkasumas immoo bulchiinsa kutaa magaalaa malkaa sa'aatitti nu qopheessanii asitti argamna. Baay'ee gaariidha ka hayyoonni manguddoonni abbootiin gadaatii fi manguddoonni haadholii siiqqee as jiran haala gaarii nu simatan kareef. Baay'ee gaariidha. Egaa Usmee har'a waa'ee maalummaa irreechaa yookaan irreessaa ijoolleetti ni himnaa miti? Leelloonis eegaa jirti. Leelloon laala akkatti teetteetiin ijoollee laaltu laalime. Ila laalin bareeddu. Baay'ee bareedu. Mee laalinga? Gajjadiitu dhugaadha. Kanaaf mee ijoolleen mana taa'anii jiranis irreecha jechuun maal jechuudha? Irreechi yookaan irreessi gosa meeqa qabaa jechaa jiru. Mee gabaabsitumaan maalummaa irreechaa ijoolleetti naa himime? Tole ka sittu irreessa jechuun yookaan irreecha jechuun ayyaana galateeffannaa fi kadhaa waaqati. Ayyaanni galateeffannaa fi kadhaa waaqaa kun Oromoo dura jechuun dur yeroo akaakilee abaabilee abutturoo keessanii dura jechuudha. Abutturoo? Maal jechuudha abutturoo? Abutturoo jechuun abaabilee dubduuban achi fagoo abba torba booda. Abba? Abba ilmarraa ka'a. Ilma abbaa akaakayyuu abaabayyuu abaabiyyee akaakiyyee abaabiyyee abutturoo akkasi. Duubaan biyyee ka jedhan. Duubaan biyyee. Abutturoo abaabiyyee duubaan biyyeedha. Duubaan biyyeedha torba. Ijoolleen waan kanas bara akka deemanii fi akkasi gaafadhe. Tole irreechi. Irreechi ayyaana galateeffannaa fi kadhaa waaqati. Wanti Oromoon waggootii dur waggootii 12 dura ga jalqabee itti fufuuf jalqaba laga mormorii irratti jalqabee jedha seenan. Laga mormor jechuun ijoollee abbayyaa irraa kana jechuudha. Abbayyaa irraa kana. Abbayya jedhanii yookaan abbaay jedhanii illee yaamama. Naayil jedhames afaan Ingiliffaati afaan Ingiliishitiin
Nile River Blue Nile jedhamee ka beekamu kana laga mormor irratti Oromoon akka jalqabeedha. Achi Oromoon keenya baha Afrikaa kana guutuu bal'atee jira kuushota biroo wajjin. Irreechi irree keenya jedhu maal jechuu isaaniiti? Irreechi irree jechuun ka duudhaalee inni qabu kan akka araaraa, abdii, dhiifama, tokkummaa fi kan kana fakkaatan duudhaalee isaa kanatu tokkummaa santu irreechi irree keenya jechisiisa jechuudha. Maaliif duudhaan yoo ijoollee yoo duudhaan dagaagdee qaxaleewwan lafaa dhufoon kun duudhaan dagaaganii wayita guddatan irree tokkummaati, irree jaalalaati, irree jireenya qananiititti Oromoon deemuti. Duudhaan irreechaa araaraa fi nagaya, irreechi araaraa, dhiifama, nagaya, abdiidha. Abdii gara fuulduraati. Tokkoffaa wanni abdii gara fuulduraa ta'eefi waaqni gaafa irreecha tullu irreechi bakka lamatti qoodama. Mee gosoota isaa ijoollee naa beekani. Maalummaa isaa baranii jiranii mitiira. Mee usmeeko. Laali mee leelloon tun mufataa jirti. Mufattu. Mee ijoollee amilee kennaa fi maalinni. Jedhu mitiira. Amma leelloon maalummaa irreechaa beettee jirti. Miti ijoollee. Ijoolleenis kun hubatanii jiran. Mee gosoonni irreechaa hoo meeqa? Gosoonni irreechaa baay'eedha. Baay'eedha. Kan namni garuu irratti Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa jiddu galeessaa bakka hundaa irratti wal gayu lamatu jira. Lama. Kan uummata hundaa jechuudha. Tokko maal jedhama? Kuushota biraa. Tokkoffaan irreecha tulluuti. Irreecha? Tulluuti. Irreechi tulluu kun immoo yoo jette waqtii afraasaa waytii aduun oo'ee akka malee nama bulluqsee namni aduu keessa deemu dadhabee sa'a namni qaqal'atee margi lafarraa dhabamee horiin waan dheedu dhabu deemu. Yeroo itti qonni qotamee facaasan gahu qonnaan bulaadhaaf. Yeroo warri tikfatu immoo waan horii bakka baalli goggogee waan jiruuf yeroo sanitti waaqa nuu roobii karoobe kana marga nuu magarsii sanyii facaafannu nuu magarsii sanyii magarsite kana immoo hagayu nuu godhii ambaasin bira wajjinu soorii jechuudhaaf tullutti baanii roobaa nagaya kadhatan. Ganna keessa roobni yeroo san badheessa yookaan afraasa keessa roobni roobeef sun sanyii midhaanii fi marga biqilche. Midhaan kuduraa muduraa beektu mijool? Midhaan beektu. Sanyii midhaanii garbuu, boqqolloo, qamadii hedduu beektu. Isaan kanallee nuu magarsee isa sana nuu gayanuu asheetu yeroo sana. Yeroo kanatti jechuudha. Yeroo birraa kanatti. Kan yoon facaafne. Ka badheessa facaafnetu nuu gahe. Gamanaan immoo marge sun horiin isa dheedami. Achi booda maal nuu kennan? Aannanii fi foon deebinee aannan raasnee dhadhaa argannaami. Bu'aan loonillee bu'aan beeyladaallee gamanaan immoo bu'aan sanyiirraa argannus ganna keessa kanaan darbee abaaboon dhoohee abaaboo kanarra immoo kanniisni taa'ee daa'imanuu daa'imeessaa Oromoon kanaaf marga wanni qabatuuf margi araaras bakka bu'aa qabeenyas bakka bu'aa saawwan sanitu isa dheedeetiniin nuu deebi'ee nuu kenna midhaan hunda biqiltoota hunda bakka bu'eeti margi. Kan qabatamu jechuudha. Abaaboon wanni itti dabalamuuf innillee dhangaa qaba of keessaa daa'ima kanniisni isarra taa'etti kan nu argisiisa. Gama biraatiin birraan gahuu agarsiisa abaaboon. Birraan bari'uu kan nu agarsiisa. Boodarraa manguddoonni illee gara qophii sirna gadaatiin waan nu dabalan ni qabu. Waa'een duudhaa irreechaa maalummaan irreechatii fi gosoonni irreechaa kana fakkaatu. Namatti hin tolulee hamileen maali? Tole gajoollee. Egaa booddee irratti immoo ka hafe isiniif ibsa jechuudha. Kanaaf maalummaa irreechaa bartanii jirtan. Namatti tolaa miti? Baay'ee gaariidha. Egaa gosoota isaatis bartanii jirtan. Amma immoo barattoonni mana barumsaa naaf yaadu qophiilee hedduu waan qabaniif gara qophiilee isaaniitti isin ceesifna. Ammas irra deebi'uudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u faana tura. Akkam nagaa jirtu uummattoota biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu baga ayyaana irreechaatii isiniin ga'een jedha. Maqaan koo Dureettii Mulgeetaan jedhama. Kutaa ja'affaa mana barumsaa naaf yaad amma kan isiniif dhiyeessu maalummaa irreechaati.
irreecha jechuun Oromoon karaa waaqa isaa ittiin galateeffatuu fi ittiin kadhatudha. Fakkeenyaaf milkaa'ina nageenya tasgabbiidhaaf argateef akka galateeffatuuf karaa itti galateeffatudha. Fi hawwii gara fuulduraa isaatiifis akka dhugoomsuuf karaa ittiin kadhatudha. Oromoon ayyaana irreechaa hora Arsadee fi hora Finfinnee irratti waggoota dheeraadhaaf ayyaaneffachaa kan turee fi arras kan ga'edha. Ayyaanni irreechaa Oromoo waggaatti al lama kan kabaju yommuu ta'u, innis irreecha malkaa fi irreecha tulluu jedhama. Haa ta'u malee waqtii itti kabajamus ni qaba. Waqtii birraa fi waqtii arfaasaa yommuu ta'u, irreechi malkaa waqtii birraa keessatti kan kabajamu yommuu ta'u, innis yaa waaqa malkaa kana uumte bacaqii gannaa nu baaste booqa birraatiin nu geeche galanni si haa ga'u jechuudhaan karaa waaqa isaa ittiin galateeffatu yommuu ta'u, ayyaanni irreechi tulluu ammoo waqtii arfaasaa keessatti kabajama. Innis yaa waaqa tulluu kana uumte bakakkaa hamaarraa fi rooba hamaarraa nu qabi jechuudhaan karaa waaqa isaa ittiin kadhatudha. Ayyaanni irreechaa uummanni Oromoo marga jiidhaa qabatee uffata aadaa isaatiin faayamee kan irreeffannaa isaatiif kan adeemu yommuu ta'u, abbaan gadaa bokkuu qabatee kallacha hidhatee deema. Haadha golaa ammoo sinqee ishii qabattee caacushii naqattee fuuldura baahuu yommuu deeman, uummanni kaan ammoo duuba hiriiranii mareehoo yaa mareehoo gabbisayyoo rooba sigalee fi faaruu adda addaa sirba adda addaa sirbuudhaan gara irreeffannaa isaaniitti kan adeemanidha. Walumaa galatti uummanni Oromoo ayyaana irreechaa karaa ittiin galateeffatuu fi ittiin kadhatudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Baga isiniin ga'e ayyaana irreechaatiin baga isiniin ga'e turtii gaarii. Adako nanipsa jabadeen guddisa namummaa koboche addunyaaf mul'isa namummaa koboche addunyaaf mul'isa adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo madda qaroomina burqaawwan tamara sammuu fi qaama koo situ na ijaara sammuu fi qaama koo situ na ijaara adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo adako nanipsa jabadeen guddisa namummaa koboche addunyaaf mul'isa namummaa koboche addunyaaf mul'isa adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo adako madda eenyummaa koo sin cimsa waan ofii koo. Toligaa ijoollee qophiin isiniif dhiyeessaatiin jirru qophii leelloo keenya har'aatiin gaa kabaja ayyaana irreechaa kan bara 2017 sababeeffachuudhaan qophii isin biraan ga'aatiin jirrudha. Egaa qophii kanas qophii bareedaa akka isin ittiin bohaartan kan taasisan barattoota mana barumsaa naaf yaadi
Ana biras qaxaleen tokko jira. Isa wajjin turtii taasifna. Ammas irra deebuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Tole baga geesse. Ameen baga walumaanuu nun gahe. Ayyee har'a gaa irreeffataa jirra miti ayyaana irreechaa kabajaa jirra. Sitti tole? Gaariidha baay'ee bareeda. Garuu ijoolleen maalummaa ayyaana irreechaa kanan beekanitti na hin turet. Isinittan ittiin isinii hima. Dhaggeeffadhaa adeen dura. Dhaggeeffadhaa sirritti. Tole leellollee naa qophooftu laal deddeemaa jirti taa'ii jedhiin. Gadi hin teessu sila leello. Maal taate? Ati maqaa keetti miti ani waa'ee maalummaa irreechaa sittani mana jedhiin itti naa himime. Maqaan koo Simboonaa Kaffaalaa jedhama kanan dhufe kutaa afuraffaa baarraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa amma kanan dhufe maalummaa irreechaa isinitti muudhaafanan. Irreecha jechuun ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati. Ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati. Gosoonni irreechaa lamaa miti? Lama isaanillee irreecha malkaa fi irreecha tulluu jedhamuudhaan beekamu. Kaarra kabajaa jirru isa kamire? Irreecha malkaa. Dhageettanii miti raamileen kennitaniif isin. Baay'ee namatti tola. Garuu maaliif malkatti deemanii irreeffatu? Sababa isaa beektaa? Sababa isaa sababni malkaatti deemnee irreeffannuufi duraan uumaa rabbiin nu kenne kan waaqa galateeffachuudhaaf rabbiin malkaa uumee tulluu uumee waan nu kenneef. Ajaa'iba! Kanaafuu ganna dukkana san keessa nu baasee boqaa birraatti waan nu agarsiisteef galata argadhu jechuudhaaf galatoomii jechuudhaaf uummanni Oromoo hunduu walitti qabamee irreecha kabajaa jechuudha. Waan uumaan nu kenneen uumatti baanee uumaa kadhannaa jechuudha. Hamilee kennaa fi maaloo. Maaliif tulluutti ba'uuree? Tulluunoo. Katullu honatti himime. Tulluutti ba'u kan ba'an immoo qilleensa gannaa bokkaa hamaa fi qilleensa hamaa nurraa dhorki yaa rabbi jechuudhaan kan kadhachuudhaaf tullurra bahanii rabbiin kadhatanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namatti tola. Tole leelloo koo adda baafattee jirtaa mitiire? Irreecha jechuun ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati. Kadhannaati. Ta galateeffannu kan malkaa, kadhannu mooyyuu kan tulluuti. Mee gaafa gara irreechaa deeman yookaan immoo irreeffachuuf gaafa deeman faaruutu jira miti? Faaruu kan faa jedhu? Gabbisayyoo, mareehoo fi roobaan sigalee. Kamiin naa jettare? Ani gabbisayyoo si jechuu dadha. Dhugaa? Miinaa jedhime. Gabbisayyoo hoo hoo hayyeroo be'ee leeshaan sabboo qadaraaree. Roobee lafaa nu gahe hoo yaa waaqsitu nu nahe hoo. Odaan nabee dalgaloo hee hoo karraa filmoon sitti boohee hoo. Odaan qaccee dalga ciisee hoo karraa filmoo sittan dhiisee hoo. Gabbisayyoo hoo hoo hayyeroo be'ee roobee haroo garba gatee. Gabbisayyoo hoo hoo hayyeroo gadaan koo godaansisaa odaadha hoo arrabni hoodadha hoo. Ajaa'iba! Namatti tolu ijoollee. Baay'ee gaariidha. Egaa gara malkatti irreeffannaaf gaafa deemamu
faarulee adda addaa jedhamaati kan deemamu faaruu achitti jedhamu kaanimmoo gara malkatti gaafa deeman faarfatan keessaa tokko kan nuuf jedhe walaloo tataate takka ni qaba walaloo isaa kanas immoo nuuf dhiyeessaa amma sirra deebi'uudhaan ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u faana tura. Ajab yaa Oromoo saba aadaa foodaa saba abbaa gadaa saba biyya guddaa saba magarsituu jiidhaa akka odaa bishaan gaafatanii namaa kenna aannan jiraadhaa dagaagaa qabdu safuuf aadaa jiraadhaa dagaagaa qabdu safuuf aadaa ofiif qofaa miti ormaafuu ni oolta Itoophiyaa tartee addunyaadhaa taata haqummaa ni qabda gootummaan kees adda odaa shanan jalatti uummata bulchita aadaan kan kees adda beekaa safuuf sirna gadaa aadaan kan kees adda beekaa safuuf sirna gadaa sirna gadaas qabdu isa maqaan seeraa araarsituu gadaa sirna caffeef odaa araarsituu gadaa sirna caffeef odaa araarsuun beektaa kan wal dhabe gadaan dhalata uumamaa hundeen ilmaan kuushii katabii dabarsii isa dhufuuf kuusi katabii dabarsii isa dhufuuf kuusi seenaan Oromootaa sirna caffee gadaa mallattoon kee guddaan kabajamaa odaa Oromticha guddaa kan gaachanaa fardaa ni qolata diinaa isa gaheen hundaa ni qolata diinaa isa gaheen hundaa kan kana barreesse Simboonaa Kaffaalaa walaloo kiyyallee asumattan dhaaba dhaggeeffachuudhaan isin galatooma. Tolega qophiin keenya akkuma argitan dhangaan isaa reeftu qame malee hin xumuramne. Egaa waa hedduu jira isa bira waa xiqqisho waa gaafadheen isin biraan gaa barnoota gadaa ni barattu miti. Barnoota gadaa kana bara keenyatti hin baranne beekta. Kutaa tokkotti jalqabamee yeroo ani kutaa tokko jira. Miti amma meeqa geettare? Amma afuraffaan jira. Afuraffaa jirta waggaa afur guute jechuudha. Barnoota gadaa kana keessa mee mata dureen sirriitti sitti mi'aayee sitti tole kamiin? Waa'ee haadholii siinqee. Waa'ee haadholii siinqee? Waa'ee keessan? Ililin jennani? Tole mee waa'ee haadholii siinqee? Siinqeenis tunooti? Haadholiin siinqeetis nu bira jiru? Mee mata duree kanarraa maal akka jaalattu waa'ee mata duree kanaa ijoolleef naa ibsime. Haadholiin siinqee yeroo baay'ee haati manaa fi abbaan manaa gaafa wal lolan itti ililchuudhaan gaafa iddoo sana gahan lolli sun waan qooruuf kabiraammoo namni wal loles gaafa siinqee arge waan wal araaramuuf sirriitti natti tola. Sirriitti sitti tola? Baay'ee gaariidha. Amma gaa ijoolleen mana ta'anii si daawwachaa jiranis ayyaana irreechaa kana bifa ho'aan kabajaa jirra baga geessannaa jedhiniiti gara isaanitti deebi'amu. Oromoon biyya keessaa fi biyyoota alaa keessa jirtan hunduu baga ayyaana irreechaatiif nagaan geessan. Hayyee galatoomi atis baga geesse. Ameen barbaaduma nuun geesse. Tole. Hello ladies and gentlemen, first off I would like to say thank you for my audience. Then after let me introduce myself. My name is Bilisuma Muhammad. I am grade 5 student. I learn at Nafia School. And the first every Oromo people's happy celebration Irrecha Day, and that's all about me. Duraan dursee maqaan koo Bilisummaa Muhammad jedhama. Kan hin baradhu kutaa shanaffaa mana barumsaa Nafii Addis sadarkaa tokkoffaadha. Duraan dursee uummattoonni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa jirtan marti keessanuu baga ayyaana Irreechaa nagaan geessan jechuun barbaada. Amma akkasiin qabadhee dhiyaadhe walaloodha. Baga booqaa birraa geessan Irreechi irree Oromooti. Mata duree walaloo koos Irreechaa. Goota koo Oromtichi atis Oromticha birraan nuuf bariitee dhuftan kaa Irreechaa kaabaa kibbaa yaanii bahaa dhihaa dhufnee Irreecha simannee harka wal fufuunee aadaa Oromootaa waliin dhandhamannee aadaa Oromootaa waliin dhandhamannee maanguddoon Oromoo ka'aanu eebbisa weellistoonni keenyas mee takkaa weellisa Irreechi irreedha irree diinaa cabsa ayyaanni Irreechaa aadaa keenya cimsa tokkummaa Oromoo funyoo cimaan hidhee walitti harkisa tokkummaa Oromoo funyoo cimaan hidhee walitti harkisa.
Kaikaa Oromtitti atis Oromticha jabeessi beeksisi addunyaaf irreecha aadaaf duudhaa sabaa kuulaa babbareecha aadaaf duudhaa sabaa kuulaa babbareecha irreechi yoo dhufu abaaboon daraaree birraan ifaan dhufa leephoon gannaan qooree irreechi yoo dhufu abaaboon daraaree birraan ifaan dhufa leephoon gannaan qooree ayyaanni irreechaa ayyaana tokkummaa ibsituu sirna gadaa caayaa oromummaa agarsiistuu aadaa ayyaana obbolummaa faaya bareedinaa ibsituu sabboonummaa hawwiinsi eeggannaa labsituu tokkummaa hawwiinsi eeggannaa labsituu tokkummaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Every Oromo people's happy Irreecha celebration day and that's all about me. Thank you for my listening. Tolega, qophiin keenya akkam ture? Isinitti tole? Baay'ee gaariidha. Amma immoo of biraa keessummaan qaba. Keessummaanis eenyu akka ta'an of barsiisanii achi booddee waan jiru mooyyuu itti fufna. Baga geessan. Baga wajjin geenya. Ijoolleen isin baruu barbaadani? Tole. Ijoollee ijoolnaa baraame. Tole. Maqaan koo Dajanee Daleleen jedhama. Itti gaafatamaa manneen barnootaa naaf yaadi. Egaa hundi keessanuu baga ayyaana irreechaa har'a kabajaa jiru kanaaf isin ga'een jedha. Ayyee ergaa baga geessanis waan ergaa ijoolleedhaaf dabarsitanis yoo jiraate mana barumsaa keessanis ilaalchiftanii. Maatiin manneen barnootaa naaf yaadi hunduu uummanni Oromoo hunduu baga guyyaa ayyaana irreechaa kanaaf geessanii akkuma beektan manni barumsaa keenya walta'iinsa OBN gaammee wajjin ta'uudhaan sagantaan kan akkasii qophaa'u hojjechaa irra haa ta'uuti barattoonni keenya akkuma argitan kana barnoota gadaa fi barnoota safuu baratanii aadaa isaanii fi duudhaa isaanii akka beekanii guddatan dhaloota fuulduraatiifis akka dabarsuu danda'an sirriitti kunuunsinee barsiisnee har'aan geenye irraa fuulduraafis akkasumatti itti fufna. Manni barumsaa naaf yaade dameewwan torba qaba. Egaa hawaasni mana barumsaa uummanni Oromoo hundi keessanuu baga ayyaana irreechaa har'a kabajaa jiru kanaaf isin ga'een jedha. Manni barumsaa naaf yaade barattoota barnoota gadaa fi safuu barsiisee aadaa isaanii beekanii akka guddatan taasisaa jira. Manni barumsaa kun afaan Oromootiinis kan barsiisuu jalqabe bara 1994 manni barumsaa kamiyyuu odoo hin jalqabin nuti dursinee jalqabnee barataa 3-4 daree tokko keessatti barsiisuudhaan kun har'a daree guutuun afaan Oromootti baay'inaan kan jiru. Fuulduraafis aadaa keenya gabbisuudhaaf guddisuudhaaf irratti hojjenna. Isin wajjinis amma ol taanee sagantaan qopheessine kun kanuma cimsuudhaaf jecha sagantaan har'a kan qophaa'e kun akkuma beektanii mana barumsaa naaf yaadii fi OBN gaammee walta'iinsa uumneeti. Sagantaan bareedaa ta'eera anis itti gammadeen jira. Uummanni ilaalus immoo ijoolleenis akka itti gammadan abdiin qaba. Egaa manni barumsaa keenya fuulduraafis barattoota barumsa isaaniitiin cimsee addunyaadhaaf kan bakka bu'uu danda'an biyya keenyaaf kan bakka bu'uu danda'an oomishaa deemuu itti fufa. Egaa isinis dhaloota qaraa, dhaloota seenaa ofii beeku, dhaloota safuu beeku kana qaraa nummoo deebisnee maal goona? Uummataaf dabarsaatumaan duudhaa jiru waan jiru mooyyuu dabarsina jechuudha. Egaa hojii gaarii hojjechaa jirtu galatooma. Ayyee. Egaa ijoollee qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Qophiilee isin biraan geenyu ayataan taati dhaggeeffadhaa jenna. Maquma chaanaalii OBN gaammeetiin isaanis ni galateeffanna. Galatooma. Hayyee ammas kunoo barattuu bareeddu takka na bira jira. Isinis immoo waan bareedaa isiniif dhiyeessiti. Mee ishis dhaggeeffadhaa. Dhufaana tura. Akkamiree? Nagaa. Jirtaa? Jira. Baga geesse? Baga walumaan geenya. Baay'ee bareeddee jirta dhugaa. Adiis bareeddee jirta. Kiyyamoo kan keetti irra caalaa bareeda? Kan lamaan hin bareeda. Miti? Fanni aadaa garaagarummaa hin qabu. Mitiira? Baay'ee gaariidha. Mee maal qabatte ijoolleedhaaf? Walaloo. Walaloo moo? Mee dhiyeessiif maal jedha walaloon kee? Irreecha jedha. Irreecha? Maqaan kiyya Toonii Abdallaa jedhama. Kanan baradhus mana barumsaa naaf yaad kutaa 6ffaa yommuu ta'u amma kan isin qopheessu dhufe walaloodha. Mata dureen walaloo kiyyaa waa'ee irreechaa ibsa. Irreechi galataa, irreechi kallachaa ittiin waaqeffatu ilmaan Oromtichaa. Nuti ilmaan Oromoo irreecha yoo baanu heeraaf seera qabna kan ittiin bobboonnu, heeraaf seera qabna kan ittiin bobboonnu.
sirna aadaa keenya cimsinee eegganna sirna aadaa keenya cimsinee eegganna carraa isa duraa shamaraaf kenninaa waan cubbuu hin taaneef isaan dura aansina dargaggoota dhiiraa isaanitti aansina dargaggoota dhiiraa isaanitti aansina itti aansu manguddoo warra abbootii gadaa irreechi akkanaan sirni isaa bareeda irreechi akkanaan sirni isaa bareeda irreechi akkanaan sirni isaa bareeda guyyaa gaafa irreechaa warri seeraa martuu kallachaa fi caaccuu bokkuu fi sabaree harkatti qabatu kallachaa fi caaccuu bokkuu fi sabaree harkatti qabatu gareen gumii gaayyoo dhiichisee taphataa mareehoo jechaa kabajataa achiin gabbisayyoo walirraa fudhataa martuu wal gargaaruun sagalee qarataa martuu wal gargaaruun sagalee qarataa martuu wal gargaaruun sagalee qarataa gareen gumii aadaan garee gumii gaayyoo aadaan gabbisayyoo ammas nu tursiisi yaa rabbi waaqayyo ammas nu tursiisi yaa rabbi waaqayyo ammas nu tursiisi yaa rabbi waaqayyo irreechaa fi aadaa sagalee abbaa gadaa UNESCO geessitee gammadi Oromoo gadaan siif qajeeltee gammadi Oromoo gadaan siif qajeeltee irreechi yoo ga'u irreecha kunuunsaa isa kan nu boonsu tokkummaa keenyallee isa kan mul'isu tokkummaa Oromoos isa kan nu boonsu tokkummaa Oromoos isa kan nuuf cimsu tokkummaa Oromoos isa kan nuuf cimsu mee sabni Oromoo sirnaan na caqasii mee sabni Oromoo sirnaan na caqasii walumaa galatti irreechi Finfinnee hundaafuu hangafaa hin hafu hin hafin irraa hafuun fafaa hin hafu hin hafin irraa hafuun fafaa fulbaanni yoo ga'u Finfinnee wal geenyee fulbaanni yoo ga'u Horar Sadee wal geenyee fulbaanni yoo ga'u Malkaaf Tulluu wal geenyee fulbaanni yoo ga'u iddoo adda addaa wal geenyee diina isaa buqqisnee ittiin ijaarra galma diina isaa buqqisnee ittiin ijaarra galma irreecha egeree deebinee wal agarraa irreecha egeree deebinee wal agarraa waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomna irreechi kun irreecha gaarii irreecha jaalalaa ayyaana gaarii ayyaana jaalalaa ayyaana jibba hin qabne ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada akkasumas immoo warri sirna kana kabajaa jirtanis warri kabajanii darbitanillee baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Duraan dursee carraa kana waan naa kennitaniif guddaan isin galateeffadha. Maqaan kiyya Hamzaa Misbaa jedhama kan dhufe kutaa Jahaffaabaa mana barumsa Naafiyaa Dirraayii. Uummanni Oromoo kan kaabaa, kan kibbaa, kan bahaa, kan dhihaa akkasumas kan biyya keessaa fi biyya alaa baga ayyaana irreechaa bara 2017tiin nagayaan geessan jechuun barbaada. Haaluma wal fakkaatuun walaloo gabaabduu mata dureen ishee irreecha ta'e isiniif dhiyeessuuf qophaa'ee jira. Barreessuudhaaf yaadee qalama fudhadhee gaafa lafaa ka'u irreecha qabadhee iddoo irraa ka'u dhabeetiin dhiphadhee durummaa irreechaa ibsuuf rakkadhee eessaa akka ka'u laalee bitaa mirgaa gara Arsii Baalee Harargeef Wallaggaa Booranaa fi Jimmaa deemee hundaa moggaa waa bira hin geennu otoo deemnee waggaa waa bira hin geennu otoo deemnee waggaa hundaafuu haa tuqu mee irreechi maali gabaabsee haa kaasu mee xiqqoo na laali irraanaaf ergisi yeroo kan kee qaalii akka wal hubannu qaamaa qalbiin laali akka wal hubannu qaamaa qalbiin laali irreechi waltajjii jaalalaaf tokkummaa calaqqee galataa araaraaf aantummaa astaa bilisummaa wabii oromummaa bu'uura jaalalaa hundee sabboonummaa bu'uura jaalalaa hundee sabboonummaa irreechi irreedha oromoota hundaaf kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaaf kan maccaa tuulamaa baarentuuf booranaaf wabii duudhaa isaatii jireenyaaf misoomaaf wabii duudhaa isaatii jireenyaaf misoomaaf garuu gaaffiin tokko onni irraa na ka'e qabeenyi kun hundi kan oromoo yoo ta'e duudhaa fi safuunsaa maalumaa farca'e tokkummaa isaa dhabee maaliif faffaca'e tokkummaa isaa dhabee maaliif faffaca'e hundaafuu mee kottaa ammaas deebinaa waan darbe dhiifnee duratti xiyyeeffannaa kan hafutu caalaa kottaa uf wal'aannaa alaabaa ol qabnee bokkuu deebifannaa alaabaa ol qabnee bokkuu deebifannaa keessattuu ammatti bara teknoolojii qoratamuu qaba harmuufaaf birmajjiin wal barachuu qabna saayinsii isaa wajjii caalatti argatee ifatti waltajjiin caalatti argatee ifatti waltajjiin kanaafuu irreechi naanna'ee haa dhufu nagayaaf jaalallis walitti haa fufu
kan eenyummaa keenya aadaa duudhaaf safuu jabaannee qabannaa yoomiyyuu hin hafu jabaannee qabannaa yoomiyyuu hin hafu waan dhageeffattaniif guddaa galatooma. duraan dursee carraa kana naa kennuudhaaf guddaa galatoomaadha. Baga ayyaana irreechaatiin isiniin ga'e amma kan isinii dhiyeessu deemu akka aadaa Oromootti Oromoon aadaa hedduu qabdi. Sanirratti hundaa'uudhaan ani aadaa Harargeetiin isinii dhiyaachuu dhufe. Uffannaan aadaa Harargee akkana fakkaata. Kuni qarma jedhama. Addarratti uffatama. Kuni deetoo jedhama. Afaan Harargeedhaan fuuraa jedhama. Kuni sabbata jedhama. Kun saddeeta jedhama. Qalamshiisha. haala kanaan aadaa Harargee ibsuu danda'a. Fi Oromoon hanga abbaa torbaatti lakkaawwatti ani agartuu Ahmed Aligii Ibro Sayyid Jilo Dancalee ilmaan bareentuu keessaa ituudha. Ituu keessaa Harargee keessaan jecha waan dhaggeeffatanii guddaa galatooma. Baga ayyaana irreechaa bara 2017 isiniin ga'e warri Itoophiyaa keessallee ta'ee biyya alaa jirtan baga itti isiniin ga'e ayyaana gaarii. duraan dursee ancaarraa kananaaf kennitaniif guddaa galatooma. Maqaan koo Urjii Tashtaa jedhama. Dareen koo kutaa sadaffaa baadhaa. Kanan baradhu mana barumsaa naaf yaadde amma akkasii didhees walaloodha. Walaloon mata reekootis Oromummaa. Hiika hedduu nuuf qaba gariin maqaa qofa beekaa. Dharti Oromummaarraa daba. Dhugaas galmanuuf akeeka. Dhugaas galmanuuf akeeka. Oromummaan dhiiga dhugaatii faaya sabboontota haqa hiikaa namaaf namummaati. Faaya sabboontota haqa hiikaa namaaf namummaati. Dirqama sabdi baatee baachuun sabboonummaatti sihiiti. Aadaa duudhaa safuu seenaa fi afaan saba keenya gidiraan laaqamee hinaafu Oromummaan galma geenaa dadda malee namni siin kenna. Itti jedhu cimsadhu malee dhiitii kanaan maalaa jennu dhiigni dabaree dhiiga dhaalee Oromummaan dhiigaa maaltu addaan dhiigaa. Oromoon sansaga qaba akkaataa rabbiin jaalachuu maaliif safuun kenna cabaa walii cabsanii maraatu of cabsanii maaliin jiraatu meetii fi warqee caala simboon miidhaginaa isaa dhugaa inni taala Oromummaan bal'ate of ceesisu namummaadha. Duudhaa cimsuun Oromummaadhaan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Carraa bakanaa Oromoon biyya alaas ta'e biyya keessa jirtan hundinuu baga booqaa biraa ceetanii biraa argitanii itti aansuun immoo baga ayyaana irreechaatiin geessanii waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Egaa ijoollee qophiin hanga ammaa isiniif dhiyeessine maal fakkaata ture? Isinitti tole? Leelloo ko atoo sitti tole? Baay'ee gaariidha. Egaa dammillee osuma mi'aawu qadaaduu jedhama mitiire osoo dheeressinee waa hedduu isinitti himne waa irreechaa jechuudha nuti tola ture. Homaa gochuu hin dandeenyu. Yeroo biraa immoo qophii biraatiin isiniif dhiyeessina. Hundaafuu kabaja ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan qophiin isiniif dhiyeessine kanuma yeroo biraa waan biraa isiniif dhiyeessina. Ayyaanichi kan nagaa kan jaalalaaf kan gammachuu isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii nagaatti. Chaanaalii OBN Gammee keenyas keessanis daawwadha. Ayyaana irreechaa gaarii. Leelayyoo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu qabu siniin ibsaa maalummaa saba koo si calaqqisiisaa.